beeksisa hojjetama jechuudha. Maastaawoqaa isaan hojjetu jirre. Haala yuutuubiin keenya nama kuma tokko irratti sa'aatii kuma afur ilaalamee jiru. Yuutuubii kanarratti yoo kana beeksifne jedhanii kaampaaniin yuutuubii kanaaf qarshii kaffalee meeshaa isaa beeksifatutu jira jechuudha. Kanaaf yoo Ingilaandiin nu ilaale, yoo Jarman nu ilaale, yoo Faransaay nu ilaale, biyyoonni gurguddaan biyyoonni doolaariin jiraa gatii gurguddaa qabu. Awurooppaan keessi Ameerikaanii namni targee yoo nu ilaalan birriin isaan dabala. Birriin nu argannu jechuudha. Biyyoota akka Itoophiyaa keessatti immoo yuutuubiidhaan ammallee beeksisa waan hin jammarreef sabiskiraayibarii miseensuma argachuu malee mee yoomtu dhufeen jira. Warshaa kamtu meeshaa kamtu iyyuu Itoophiyaa keessatti maastaawoqaa godha. Hin jiru kan maastaawoqaa yuutuubiidhaan godhatu jechuudha. Ammallee immoo maastaawoqaa televezyiinaan reef jalqaba jechuudha. Televezyiinii duraan reediyoo ture amma televezyiinii ta'eera. Feesbuukii fayyadamuu tokko beeksifachuu danda'u malee yuutuubiidhaan mallee hin jammarre jechuudha. Namni yuutuubii fayyadamus kana gatiin jirreennaani daawwataan Itoophiyaa keessaa baay'achuun amma kana bu'aa hin qabu jechuudha. Daawwataa Ameerikaa kan Kanaadaa kan Jarmanii yoo ta'e gaariidha jechuudha. Yuutuubiin egaa eebbii baay'ee qaba. Yuutuubii irratti wanti gadhiifamu immoo viidiyoon isaa 16:9 kan jiru tokko jira. Isaan saayiziin isaa jechuudha. Saayiziin yuutuubichaa. Yuutuubiin egaa baay'ee qulqullina barbaada. Yuutuubii jechuuf tambineela barbaada. Baanarii barbaada. Baanarii jennaan kan duddubeessaa irratti akka baanarii jechuun kavar peejii dhuma. Tambineeliin immoo kan jalqaba irratti nama harkisu waan adda addaati. Innis piiksilii hammana jedhamee jira, lafa kaa'amee jira. Kanaaf isarratti hojjechuun hin barbaachisa jechuudha. Waan isa miidhagsuudha kun jechuudha. YouTube tambineelii mata dureen barbaachisaadha. Diskiripshiniin barbaachisaadha. Levelii kan jedhamu jira. Diskiripshinii jechuun ibsa waa'ee sanaa jechuudha. Akka YouTube irratti namni baay'een nama arguuf maal gochuu barbaachisaa? Googiliin akka inni barbaadee arguudhaaf jechuudha. Search engine keessa galee Googiliin wanti namni YouTube irratti gadhiise. Nama YouTube yookaan Chrome irra galee Google irra galee namni waan tokko barbaaduu jammaru takka tokko inni argatuuf maaltu galaa akka mata dureetti description jedhameetti kaa'ama. Taagii jennaan jira. Innis wanta bebbeekamaa maqaa beekamaa itoo sana barbaadu sanatti akka bahuudhaaf galaaf. Sana barbaadu sanatti akka bahuudhaaf jedhamee